Nagaa fi haraarrii jaalalli waaqayyoo hundumaa keessaniif haa baay'atu. Kabajamuu fi jaalatamuu hordoftoota koo biyya keessaatii fi alaa obboleessa obboleettii bakkee garaagaraadhaa chaanalii Buzeettuu hordofaa jirtan nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa fayyaa keessanii galanni waaqayyoof haa ta'u. Anis baay'ee nagaa kooti. Isinis gooftaadhaan eegamtanii nagaa akka taatan abdiin qaba. Waaqayyoo inni waan hundumaa keessatti nagaa keenya ta'ee nagaa akka waliin jennu immoo nu gargaare haa eebbifamu. Egaa hordoftoota koo baay'ee jaalladhuu fi iddoo isinii qabu waan hundumaa keessatti eegamtanii nama yeroo kanaas baga taatanii waaqayyo immoo inni yeroo kana nuu kenne haa eebbifamu. Egaa nagaa kootti aansee hordoftoonni koo jalqabaa kaastanii hanga yeroo kanaatti na jajjabeessaa na hordofaa. Guddina chaanalii koo keessatti gahee keessan ba'aa jirtan waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Galata na biraa qabdu. Waaqayyo ayyaana isaa gaarummaa isaa isin haa badhaasuun isiniin jira. Laayik gochuudhaatiin sheer koomentii gochuun karaa garaagaraa na jajjabeessaa kan jirtanii waaqayyo isin haa eebbisu. Akkasuma immoo maatii haaraan har'a gara chaanalii koo dhuftan sabiskiraayib gochuudhaatiin gara maatii kootti dabalamaa. Viidiyoon kana booda waliin ilaaluuf jirru illee kan isinatti tole laayik gochuudhaatiin sheer godhaa. Yaadaaf gaaffii qabdan immoo koomentii jala kaa'aa. Yaada jajjabinaas yaadni gaaffis yoo jiraate isiniin jedha hordoftoota kiyya. Guyyaa har'aa walaloo gabaabduu wayii qabadhee dhufee tanaan jira. Hanga dhumaatti turtiin keessan na wajjiniin haa ta'u. Walaloon kiyyaas kan hundaa'u macaafa qulqulluu keenya seera uumamaa boqonnaa 1 irraa kan jiru jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa seerri uumamaa boqonnaan 1 waa'ee maalii dubbata? Isa kana namni hundinuu hin beeka. Haa ta'u malee guyyaaf yeroo kanatti immoo bifa walalootiin hojii waaqayyoo isa dinqisiisaa kan waliitiin jajannu ta'a. Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa waaqayyoo qulqulluu hafuura isaa keessa keenya kaa'ee gaarummaa isaa karaa garaagaraa nu badhaasee akka isa galateeffannuuf immoo nu jiraachiseera. Warri jiraanii gooftaadhaatiin galateeffatu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaarummaan waaqayyoo inni dinqisiisaan inni baay'een inni bara baraan jiraatu kuni walaleeffamees faarfatamees lallabamees hin dhumu. Mee yeroo kana immoo bifa walalootiin hojii waaqayyoo isa daangaa hin qabne isa madaalii hin qabne kana raajeffanna. Ulfinni isaaf haa ta'u. Mata dureen walaloo kiyyaa waaqa hojii sirrii jedha. Waaqayyo keenya hojiin isaa sirriidha. Hojjetee kan dogoggorri irratti argamee hin beekne waan hojjete hundumaatti inniyyuu gaarii ta'uu isaa ilaalee kan itti gammade. Nus hojii waaqayyoo kanatti gammanneerra. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Amanamaadha inni. Mee kallattumaan gara walaloo kootti isin dabarsa. Waaqa hojii sirrii jedha mata dureen isaa. Uumaa koo uumamni kee hin qabu dogoggoraa. Beekumsi ogummaan kee hin qabu sadarkaa. Digiriif maastirsii eenyu siin dorgomee beekaa. Lafaaf samii ogummaa keen akka uumte hundumatu beekaa. Digiriif maastersiin eenyu siin dorgomee beekaa. Lafaaf samii ogummaa keen akka uumte hundumatu beekaa. Jalqabatti kan uumte bantii waaqaaf lafaa kuni hundinuu ogummaa keef hin baha ragaa. Kuni hundinuu ogummaa keef hin baha ragaa. Lafa bifa hin qabne hunaaf callabba'aa. Bifa itti gootee kinuu aduutti itti ba'aa. Hojiin kee sirriidha kuni hundumtuu ragaa siif hin ba'aa. Lafa bifa hin qabne hunaaf callabba'aa. Bifa itti gootee kinuu aduun itti ba'aa. Hojiin kee sirriidha kunuu ragaa siif ba'aa. Hojiin kee sirriidha kinuu ragaa siif ba'aa. Maqaa itti moggaaftee uumama kee hundumaatti itti waamamaa jira maqaa dhaabbataati. Samii jettee moggaaftee bantii waaqaatti isaa gadi kan jiran lafaaf galaana akkuma jettetti waamamaa jiru har'as kunoo akkasumatti. Samii jettee moggaaftee bantii waaqaatti isaa gadi kan jiran lafaaf galaanas akkuma jettetti waamamaa jiru har'as kunoo akkasumatti. Kun hundi hojii kee isa sirriiti. Kun hunduu hojii kee isa sirriiti.
Kana duwwaa miti kan ati hojjatte sa'aatiin guyyaa tokkoo 24 turte. Bakka lamatti nuuf qooddee guyyaaf halkan jettee. Kana duwwaa miti kan ati hojjatte sa'aatiin guyyaa tokkoo 24 turte. Bakka lamatti nuuf qooddee halkaniif guyyaa jettee. Guyyaaf ifa aduu keessaa halkaniif ifa urjii baddeessaa kun hojii kee sirriidha si galateeffachiisa. Kunis hojii kee sirriidha si galateeffachiisa. Bineeldotaaf bineensota uumteetta ati hundumatti ogeessa kan mana galanii fi kan bosona keessa akkasuma kan jiraatan bishaanota keessa hojiin kee sirriidha nama raajeffachiisa. Bineeldotaaf bineensotas uumtee ati hundumatti ogeessa kan mana galanii fi kan bosona keessa akkasuma kan jiraatan bishaanota keessa hojiin kee sirriidha nama raajeffachiisa. Hojiin kee sirriidha nama raajeffachiisa. Akka bifa keetti kan nu uumte nama nu isaan keessaa galata siif dhiyeessina oofudhu aarsaa hojiin kee sirriidha si galateeffachiisa. Akka bifa keetti kan nu uumte nama nu isaan keessaa galata siif dhiyeessina oofudhu aarsaa hojiin kee sirriidha si galateeffachiisa. Si jajanna kinoo afaan keenya banannee hojiin kee sirriidha sitti gammannee hundumaan guutuu homaatti mudaa hin qabne dogoggorte jedhee eenyu oliyyannu kan sirratti hin dhaqne ati sirriidha qajeelfama kee jaallannee hundumaan guutuu homaatti mudaa hin qabne dogoggorte jedhee eenyu oliyyannu kan sirratti hin dhaqne ati sirriidha qajeelfama kee jaallannee ati sirriidha qajeelfama kee jaallannee. Uumama hundumaa irratti aaboo nuuf laattee boojuu argannee maqaatti nuuf laatteen waamamaa jirraam dhiiraaf dhalaa jedhamnee. Hojii kee hundumaaf galata siin jenna sitti gammannee. Hojii kee hundumaaf galata siin jenna sitti gammannee. Dachee keenya eebbiftee jiraachaa jirra hojjannee si galateeffannaa hojii keetti hedduu gammannee hundumaarra hin abdan biyya keenya Yerusaalem isa hin banne hundumaarra hin abdan biyya keenya Yerusaalem isa hin banne. Akka dhaqnee dhaallu gammachuuf ilillee dhaqnee akka dhaqnee dhaallu gammachuuf ilillee dhaqnee. Egaa hundoofni walaloo koo seera uumamaa boqonnaa tokko irratti hundaa akkuma isiniif tuquuf yaale Waaqayyo bara keessa naa eebbisu dogoggoraa dubbisaatiif dhiifaman isiniin jedha. Waaqayyo karaa hundumaatti gaariidha hojiin isaa dogoggora qabaatee hin beeku. Kanaaf waan hundumaa keessatti gooftaatti hin gammannaa Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifaman isiniin jedha hordoftoota koo.